By the way, ilmi namaa lafarra yeroo jirutti arraba isaatiin si sobuu danda'a. Jireenya isaatiin garuu gonkumaa sin sobu. Namni wanta dubbatu sobee dubbata malee wanta jiraatu sobee hin jiraatu. Kanaaf yeroo hundumaa ati kan ilaaluu qabdu jecha arraba namaa dhaggeeffattee isaan jiraachuu caalatti jireenya isaa maal dubbata waan jedhu dhaggeeffadhu. Jireenya isaa maal agarsiisa maal calaqqisiisa waan jedhu dhaggeeffadhu. Jireenya namaa dhaggeeffachuu bari. Gaafas nama akkamii haala akkamii keessatti akka argitu kan si taasisu jireenya isaa malee arraba isaatiin namni gooftaa of taasisuu danda'a akka garbaatti osoo jiraatu. Kanaaf yeroo hundumaa jireenya isaa irratti xiyyeeffadhu malee dubbii afaan isaa irratti hin xiyyeeffatin.